Oromiyaa Finfinnee irraa isin dabarsaa jira. Taataabii garuu addaan hin dhaabina. Eeyyeen. Egaani ajandaan keenya inni jalqabaa jechuudha waa'ee warra Dubaayiiti. Yeroo baay'ee dhimmi Dubaayii kun ni ho'a. Ajandaa ta'a yeroo baay'ee namoota wal jaalatan jidduutti dhimma siyaasaa, dhimma artiistotaa, wantoota baay'ee irratti ni ho'a. Wanti Dubaayii kun kan adda isa godhu maali yoo jedhan Kuweetii, Qataarii jiru. Garuu kan Dubaayii kun biyyoota Arabaa keessa ijoollee jiran hundarra bilisummaa yookaan firiidanii waan jedhamu sana qabu. Sababa kana. Bilisummaa wayita jirutti immoo kunoo Hamzaas akkuma argitan waan wajjin achi ture inni fuulduruma koo seene na dursee naannoo torbee lama immoo torbee sadii waan akkasii malee dursee asitti na eegee walumaan turre biyya Dubaayii sana keessa beekna waan ta'eedhaa fi wanti Dubaayii kun wanti ho'uu fi wantoota gaggaarii hojjechuu irrattis ijoolleen Dubaayii dhugaa dubbachuuf sadarkaa guddaa qabu. Maaliif dhimma gargaarsa hawaasaa yeroo jedhamu dhimma waloo tokkummaadhaan saba kanaaf waan gochuu qabamu yeroo jedhamu irratti hojiilee gaggaarii ni hojjetu. Sanaaf galata guddaan isaaniif qaba, jaalala guddaan isaaniif qaban akka dhuunfaa kiyyaatti ijoollee Dubaayitii fi Hamzaatis akkasuma miti. Anis akkasuma. Itti aansee immoo Ma'am, I respect you. You are our intellectual. Thank you, Ibroman. Thank you. Kanaaf jechuudha ijoolleen Dubaayii hojiilee gaggaarii saba kanaaf hojjetu. Itti aansee immoo wanta adda isa godhu chiikota babbareedduu qabu. Dubaayitti ol gaarigaa. Maaf dubbate. Aku dubbate waraqaa sodaate atillee. Nayyeelle. Atillee waraqaa sodaate. Nayyeelle. Chiikonni mamma koi filannoo deemu gara Dubaayii kana. An kan hin jedhe koi. Filatamanii deemu gara sana. Warri Dubaayii deemanu kun shamarran kun jechuudha. Filmaata wayii godhame biyya keessatti ilaalamanii moodeelii dorgomanii jechuudha. Isa xiqqoo jedhe biyya biraatti ergaa isa xiqqoo babbareedu gara Dubaayii kana erguma maaliifi? Bishaan moo midhaan biyya Dubaayii kanatu chiikota akkas babbareechannaan galu bara. Ijoollumti siin daalattiin faatee nuti siin nu biyyatti asii erginu daalattiin gurraattiin shafaafaa wayii jechuudha. Yeroo dhattee Dubaayii kana galte konkolaataadhuma garaajii gadi fakkaattee jechuudha beettee lafti kun biraa bareeda akkasitti ilaalaa yeroo deemtu Ambar asumarraa yeroo ergamu ni jira wanta kana gara Dubaayii yeroo erganu filatanii ergamu natti fakkaata. Kanaaf jechuudha hin babbareedu chiikonnachi istaayila uffannaa beeku istaayila dubbii beeku waan biraatti shamarran iddoo biraa muntaadhuma shamarran biyya biraa jiru yeroo kana jennu immoo warri kaan hin beektan jechuu miti. We didn't see one. Dubaayii jiraatee moo abdiisa Chicago? No. Dhugaan ilma waaqaa ta'e Oromoon wanta irra keessa dibaadhu. Chiikota babbareedotu yoon kana jedhu fakkeenyaaf shamarran keenya kanneen biyyoota Arabaa kaan irra jiranu bilisummaa akka warra Dubaayii hin qaban waan ta'eef bahanii mul'achuudhaaf tarii haalli isaaniif mijachuu dhiisuu danda'a. Sababa kanaaf hin mul'anne ta'uu danda'a malee shamarran Oromoo babbareedoodha qaqqaaliidha. Sana hin beektu isinitti beeksisanii jechuudha. Warri Dubaayii kun bilisummaa waan qabanuuf mul'atan. Huccuu qaama isaanii wajjiniin ta'u, huccuu bifa isaanii wajjiniin deemu, kophee istaayila isaanii wajjiniin deemu yeroo barbaadanii bakka barbaadanitti filatanii dhaqanii bituudhaaf hin mijataaf jechuudha. Kanaaf akkasitti carraa argatan sana fayyadamanii moodeelistii fakkaatanii deemu biyya sana keessa jechuudha. Sababa kanaaf dargaggeessi Ameerikaa taa'ee dargaggeessi Oromoo, dargaggeessi Oromoo Kaanaadaa taa'ee, dargaggeessi Oromoo Awustiraaliyaa taa'ee, dargaggeessi Oromoo Firaansii taa'ee ijji isaa chiikota Dubaayiiti. Halkan illee jaartii ofii cinaa kaa'ee raffisee dhokatee chaatii ijoollee Dubaayii wajjin kana jedhan kan dargaggoo. Iccitii meeqa qabame jechuudha. Iccitii baay'ee qabame jechuudha. Diyaaspooraan illee chiikota Dubaayii wajjiniin bulaa kan jedhan yaadaan qaamaan jaartii isaa wajjiniin geesse. Astagfirullah wallaahi kun rabbiin isaanii fadhiisu. Mi'aaniin jedhime yaa rabbi yaa Allah goleewwan keenya osoo jaartii of biraa qaban jechuudha. Chiikota Dubaayiitiif jecha halkan beettee biizii ta'anii haqa jaartii isaanii illee guutuu dhiisa yaa rabba daba kenniif. Yaa rabbi yaa Allah. Isiidhuma of biraa qaban kana ta'uu geessu tabaree jechuudha. Akkasoo maaliif fagoo laalu? Fagoo laalu. Allahumma salli. Kanaafuu jennaan jechuudha ijji uummataa isinirra jira jechuudha. Gaariin isin gootanis badaan isin gootanis dafee ija uummataa seena dafee gurra namootaa seena jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana jechuudha chiikonni lama dhiira tokko irratti wal waraante wanti jedhamu wayi miidiyaa irra deemaa ture jedhe. Hayyee dubbii kana qorachuudhaaf jennee olii gadi ilaalaa turre sababni isaa
Egaan beektu isin hundi keessaniitu keessattuu dhaloonni ammaa kun jechuudha. Warri dhiiraa kun keessattuu warri Dubaayii akkuma isin faarsine dhugaa jirtu walitti immoo gaarii dhabdiima. Ida'amuu inni jedhamu inni mootummaan biyya keessatti dubbatu kun isin biratti hojiirra oole natti fakkaata warra Dubaayii. Ida'amuchatu rakkoo uumee jedhe. Ida'amuu jechuun maali? Fakkeenyaaf an kun osoo bishaan kana irratti kitaaba kana dabalee jedhe walitti ida'amee jira. Ammallee suma kana irratti bishaan biraa ammas fuudhee fe'a. Ammas ida'ameera. Isinii galaa jira miti? Kana irratti ammas waa biraa yoon dabalee jedhe ida'ameera jechuudha. Isinii galaa jira miti? Kanaafuu dhiironni biyya Dubaayii keessatti argamtan faaxee tokko irratti tokko ida'uu dhiisa. Tokkoffaa wanti isin ajajnu jechuudha. Tokko siin gaha. Nyaadheen quufaatti hudhamtee duuti jedha. Isuma qabdan keessa barakaa isiniif akka hawwasiitti wilwiliin jedhidha. Maal jechuudha? Shamarranis immoo Dubaayii jaalladha dhugaadha. dhiirri Oromoo yoo isinitti mufatee jedhe dhiirri Oromoo uumamaan gootummaa qaba. Uumamaan aggressiiviidha. Yoo waan kana godhin jedhe sitti dheekkamee jedhe wayituma sana bakka beetee maali yoonni dhabamee jedhe kan biraa meeqatu jira dantaa isaati jettee Maammadoo biraa wajjin natti jinjanaa eegalte. Isa sana araarfachuu dhiifte. Isa ittiin wal dhabde sana sababatti wal dhabdan maal jettee qorattee rakkoo jiru kana furtee gammachuu wajjiniin jiraachuu dhiiftee akka inni aaree miira keessa galee mucaa kana ofirkaa baasee kun nama biraa na biraa fudhate jedhee ka'ee akka beettee gara keetti dhufee kan isaasi godhatuuf jettee dhiira biraa wajjiniin mul'achuu suuraa dhiira biraa piroofaayilii godhachuu yookaan ammoo wantoota isa miira keessa galchan gochuu shira akkasii dhiisa. Shirra akkasii sun garamitti isin geessa shamarran laman rakkoo akka ammaa kana akka uumuuf sababa ta'a jechuudha. Isinii galaa jira miti? Dhugaadha halaala osoo ta'ee jedhee dhiirtii Islaamaa keessattuu akka amantaa keenyaatti hanga furii danda'a rakkoon qabu. Maafi mushkila arbaa binti tazawwaj maafi mushkila huwa maafi mushkila. Laakiin haada maafi heyyama qabaachuu هذا واحد جنجال موجود 2 جنجال 3 جنجال 4 جنجال هذا سمسم دلدلة ما كويس هذا مشكلة زيادة سنغالات رمتي اتيان سود أنا موجود سنغورسينو إني توكو شمري أورمو إيرا توكو جتة صدر كاول ورانو كابو جتو كورانو كابدانو إسين شمران أصون تاني إيري كسر ورانو كابو isinitti ni maraan ilma dhiiraati miti nuti kaasaan taa'amu isa dhiiraa sana jechuudha maaliif fakkeenya fudhata Maammadoon biraa jechuudha sodaata yoo waan akkanaa hojjedhee jedhee maashina koo fa'i motora koo fa'i narra maama waan booda rakkoo booda rakkoo bitaaf mirgattiin ilaalee rakkoo kana hubadhee jedhe Hamzaan meeqa qabda lama qofa qabaa lama Hamzaan immaa 25 isee dhufe biyya isaanii jechuudha 25 isee dargaa merga maammi atoo jiraattee kun hin jiru no Dubaayii dhugaa dubbachuuf erga nuti achi deemee jenne maaltu uumee jedhe biyya sana keessa rakkoolee gurguddoo argaa jirra obboleewwan keenya biyyi Dubaayii warqii turtee baramma dura wantoota nama gagammachiisu wantoota hamilee namatti horuu wantoota oromummaa urgaaf baay'ee ture biyya sana keessa jara keenya dhugaa Dubaayii yeroo lamu jaalalaan beekama beektaa dhugaan isiniin jedha yeroo biyya Dubaayii galu nu jireenya biyya sanaa osoo hin taane hiriyoota qaqqaalii biyya sanaa adda baanee gara biyyaatti galaa jirru kan nu yaaddessee nutti dhagahame mataa keenya nu nyaatee jedhe jechuudha isiniif galaa jira miti. Amma tokkoyyuu hin qabu. Tokkoyyuu hin qabu. Jetti lama qabe naatiin taatu naan jette. Hamza inni amma wajjin hin dubbattee kaa jirtu. Maame maqaan balleessuu hin ta'u. Kanaaf jechuudha laalchii kun isinitti himaa dhaggeeffadha. Yoo hiriyyaan keessan yookaan kaadhimaan keessan jechuudha isinirratti nama biraa jaallatee jedhe waan tokko amansiisuu danda'uudha qabdu. Nam tokko dirqamaan na jaalladhu jechuun kabaja keessan xiqqeessu. Wanti hubachuu qabdanu jechuudha. Dhiira tokkoon osoo isin na jaalladhu hin jedhin yoo waan isinirraa jaallatu qaba ta'ee jedhe ofii isaatiif isin jaallata jechuudha. Kan isin jaallatu isiniif jedhee osoo hin taane ofii isaatiif jedheeti jechuudha. Isinii galaa jira miti dhugaan nu ilma namaati waan ta'eef namni nu jaalatu hundi nu haa jaallatu jechuu hin dandeenyu. Laali.
namni nu jaallannu hundi nu jaallachuu qaba jennee murteessuu hin dandeenyu. Haa ta'uuti fakkeenyaaf ilma namaa ta'e dhibba guutuu kan ta'e hin jiru. Ilmi namaa kallattii tokko waan gaggaarii baay'ee qaba yoo ta'e jedhe hanqinoota isaa qabu hubachuu danda'uu qabna. Because is nature jedhamza. Shamara baay'ee biyya Dubaayii kana biyya adda addaati Itoophiyaan dhufaa jira gaafa dhufne wal argina midhaanii siin jettee kaatee yeroo biyya dhuftee jettu iddoo siin buute dhabdee. Wanta akkas ta'uuf maaliif biyya Dubaayii sana dhuftee guyyaa lama Itoophiyaa keessa yeroo bulte ka'annahu huccuudhuma loowwan nyaatte fakkaatti shamaran kun jechuudha. Isiin bifti burtukaana fakkaatu kun isiin maddiin si umriin si tikkilenyaa yeroo kan barama isinitti fakkaate Itoophiyaa yeroo dhuftee jette. Shamaree biyya rabaa jirtu umriin si yoo si waggaa 10 isiniin jette namanina. Wagguma 10 yoo isiniin jette namanina. Anatti isiniin jedhe dhugaa. Wagguma 5 yoo isiniin jette namanina. Maaliif yeroo biyya Dubaayii jirtu siin biyyatti ilmoo dargaggeessa waggaa 20 gattee achi baatellee durbareef geessee jette jechuudha kan dhiira kana laburraan akkasa kabbaa firaa maal jedhee iyyuu. Jaartiin sittiin abbaa firaa wajjin hojjette maal jedhame gurraatittiin sun rabbitti maal isinii dhaabu jennaanii akka rabbi hudduu kana seenaa kennee lafu ijoollummaa kootti deebi'ee dhiira kana fuuldura kana jedhee dhiira kana akkana godhu jettee jaartittiin jechuudha. Qaamni keessan inni akkas jedhee dargaggeessa qoru dargaggeessa rakkisu Itoophiyaa yeroo dhuftan umriin keessan meeqa akka ta'e eenyummaan keessan eenyuun akka ta'e Itoophiyaa keessa torbeedhuma tokko qofa taa'a. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif ruuzni inni Dubaayii jiruuf inni jiru ani garaagarummaa qaba ta'e hin jira baramma ruuziin baay'isa biyya kana keessa. Osuma nyaattanuu garuu ruuzni inni Itoophiyaa kana keessa yeroo nyaatanii jirtan eenyummaadhuma keessan isa durii sana isinii kenna malee akkasa kan Dubaayii sana muudii namatti hin qabu. Dhugaa nyaanni Dubaayii muudii namatti qaba. Ijoollee nama achitti dhiiraa durbasiisaayyuu. Suuraa akkasiiti gariin kan qabu jechuudha. Inni nama babbareeda Dubaayii kanatti ilaali gishiree fakkaate akkas babbareedee jechuudha. Dubaayiin isin shawwaddee Dubaayiin miira keessa isin galchitee an kun kanan fakkaadha. Akkana fakkaataa garuu yeroo barbaadetti abbaa fedhe wajjin bultii ijaarrachuu danda'a jettanii kan deemtan yoo ta'e. Amaarri maal jetti seetan? Taammoo kama waaqaq as qaddimoo maxxanqaqetti. Isinii galee biyya keessa dhuftanii salphachuu keessanirra achumatti dafaatii walitti hidhama. Dafaati. Inni shamaraas inni dhiiraas achumatti. Cabaaf cabaa walitti fayyaadha jetti Oromoo. Amma gariin nuyi hin gurraachofti jetti gadheen keessa namaan beektu keessa qabdee namaa laatti. Nu siluma kana taaneeti malee biyya Dubaayii dhanneen furdanne. Wanti nu jijjiiramne. Kanuma nu. Wama tokkoyyuu Dubaayiitti wanti nu jijjiire tokko hin jiru. Wanti nu daballees. Kanuma uumamni keenya inni biyyaa isin Dubaayii. Kalloon maaqa kan. Warri maashaa Allah inni dhiiraas garaa fuulduratti baatee deemu kuni yeroo Itoophiyaa dhufee jedhe fiinyaadhuma marfee durate fakkaatee garaan isaa kun dooroo roobaa fakkaatee akka sollatee keessaa harca'ee gommaa konkolaataa tanfase yookaan tarse yookaan afurri keessaa bahee fakkaata. Subhaana wa ta'ala. Duraan tokko uffata fudhadhee dhufee bakka biraa wajjin dhufa beektaa. Surreen yookaan fudhadhee dhufee hundi isaa gaafa jee tokko dhaqee kan nasee rumsaa. Keedaarme surree kan nasuraa sana kan. Isinii gadaa jira fiti. Surree guddaa fudhadhee dhufee. Surrees yeroo fakkeenyaaf biyya baakeeshinii dhuftan daawwannaadhaaf yeroo Itoophiyaa Dubaayii irraa gara Itoophiyaa dhuftanu surreen keessan lakkoofsisin achitti kaa'atan yoo 33 ta'e yookaan 34 ta'e 30 fudhaa qotta. 3 irraa cabsaa 4 irraa cabsaa. Asitti dhuftanii nuu hirrisii dhaabbatanii mana warra kuna huccuu hodhuu kana biiziin godhina. Maallaqa keessan illee gara isaanitti hin baasina. Dhaamsa obbolummaa isinii dhaamaa jirra malee hammeenya miti abdii isin kutachiisuudhaaf miti. Isinii galaa jira miti. Shamarran keenya kunis warra achi jirtanu ammoo fakkeenyaaf biyya Dubaayii keessatti yeroo ammaa hanqinni dhiiraa akka jiru ragaan nu qaqqabee jira. Hanqinni dhiiraa jira. Maaliif dhiironni irra guddeessi Aljaziiraan dhaqee DJ ta'ee hedduu fuusisee jira. Hedduun isaa nama shamarran Dubaayii ana komataa jiru. Situu bultii kana wal fuudhaa jedhee ijoolleen keenya akka jiru bultiitti namnitee tokko wal qabdee nu kun qobummaan nutti dhagahamaa jira. Yoo dhaqnee zeegaa biraa wajjin yookaan sanyii biraa wajjin hin xiqqoo shaashaa jenne maqaa Bangaalii jedhu Paakistaanii jedhu jireenya keenya jeeqaa jirtu. Isinii galaa jira miti. Kanaafuu hanqinni dhiiraa jira jechaa jirtu. Komii keessan hin simanna rakkoo hin qabu. Biyya Dubaayii sana keessatti dhiironni bultii ijaarrachuun shamaran keenya hedduudhaaf xiqqoo mata bu'uu ta'ee jira. Maaliif filannoo itti dhiphisa? Fakkeenyaaf atamma
mana suuqii tokko seentee bilbila bitachuuf isaa ta'u huccuu bitachuuf yeroo seentee jettu filannoo wayii barbaaddaa sii galee surreen baay'een bakka keessa jiru deemtee surree sana keessaa kan sii ta'u sii galee shamarranis yoo dhiirri baay'ee ta'ee jedhe dhiiruma sana keessaa filannoodhaan barbaadanii ka'anii wajjiniin laayifii qabaachuu barbaadu jechuudha sinii galee hanqina kana furuudhaaf immoo maal gochuu qabdu chiikonni warra achitti waggaa dheeraa biyya Dubaayii sana teessan bakka gadiidha. Habibi, come to Ethiopia. Habibi, come to Ethiopia.